ከደሞዝ ጋር የሚያያዝ ችግር አለብን ሌጂቲሜት ነው መምህሩም አለው ሌጂቲሜት ነው ሚዲያም አላችሁ ሌጂቲሜት ነው እኔም አለኝ ሌጂቲሜት ነው Odutenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed miindagaha argachaa hin jiru jechuun akkuma ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa irraa gaaffii qabaachuu himan. Bulchaan biyyattii kun garuu iyyuudhaan qofti gaaffiin miindaa hin deebi'us jedhan. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin dorgommii miidhaginaa Hindiitti gaggeeffameen addunyaa irraa lammaffaa kan baate Hassad Darajjeetiif simannaan taasifame. Hassad Darajjee kaleessa magaalaa Finfinnee nagaan galteetti gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Jalqabarratti baga ayyaana Iidul Adhaa yookaan ayyaana Arafaa nagaan geessan isiniin jennaa. Ayyaanni Arafaa iddoo jirtan maratti ayyaana nagaa kan gammachuu kan milkii akka isiniif ta'u hawwina kallattumaan gara odeeffannoo irra qabanneetti isin dabarsina. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy miindagaha argachaa hin jiru jechuun akkuma ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa irraa gaaffii qabaachuu himan. Bulchaan biyyattii kun garuu iyyuudhaan gaaffiin miindaa hin deebi'u jedhan. Ministeerri muummee Abiy amma kana kan jedhan gaaffiif deebi'ii miidiyaa biyyaalessaa ETV faana taasisaniin ture. Nuti gaaffiif deebi'ii jennuunis garuu sagantaan sun gaaffiif deebi'ii hin fakkaatu. Dhugumaan gaafataaf gaafatamaan deddeebiidhaan yoo walitti dubbatan afgaaffii fakkaata ture. Inni amma ETV gubbatti Ministeerri muummee Abiy afgaaffii godheeraa jedhamuun dhiyeeffamaa jiru soba jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf gaazexeessituu Roozaa Mokonnan afgaaffii eda Abiy amma waliin goote jedhame yoo xiqqaate sa'aatii takkaa ol isa faana turteetti. Roozaan kan Abiy gaaffii gaafatte garuu yeroo 3 qofa ture. Kana jechuun daqiiqaa 33 jidduutti yeroo takka gaafatti jechuudha. Kanarra kan darbe gaazexeessituun tun homaa osoo hin gaafatin sa'aa takka guutuu Abiy bira taa'uun haasawa Abiy dhaggeeffatte. Kanaaf ammoo gaaffiif deebi'ii jechuu caalaa haasawa Abiy dhaggeeffachuu jechuun ni danda'ama. Kanaas ta'e sana Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffiif deebi'ii kaleessa galgala tamsa'e kanarratti waa'ee diinagdeetii fi gaaffii miindaa hojjettootaa kaasanii dubbataniiru. Bulchaan Itoophiyaa gaaffiiwwan miindaa dhiheenya kana ogeeyyiin fayyaatii fi barsiisonni kaasan legitimate yookaan sirriidha kan jedhan yoo ta'u haakimoonni, barsiisonni, loltoonni, poolisoonni, ministeeronni, ministeerri muummee yookaan anis hundi keenya gaaffii miindaa ni qabna jedhaniiru. አሁን በቅርቡ ሐኪሞች ጥያቄ አንስተዋል አብዛኛው ሐኪም ያነሳው ጥያቄ ሌጂቲሜት ነው ምንም ጥያቄ የለውም ከደሞዝ ጋር የሚያያዝ ችግር አለብን ሌጂቲሜት ነው መምህሩም አለው ሌጂቲሜት ነው ሚዲያም አላችሁ ሌጂቲሜት ነው እኔም አለኝ ሌጂቲሜት ነው Walumaa galatti anilleen Itoophiyaa irraa gaaffii miindaa nan qabaa jedhan Abiy. Akkuma beekamu ogeeyyiin fayyaa biyyattii keessa jiran gaaffii miindaa faayidaalee fi kanneen biroo kaasuun hojii dhaabuun mormii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Kanaan wal qabatee tajaajilli dhaabbilee fayyaa baay'ee keessatti kennaman haga ammaatti danqaan mudachaa jiraachuunis ni beekama. Ogeessonni fayyaa kunneen gaaffiiwwan qabaniif mootummaarraa deebii sirrii hin arganne jechuun ammallee mariin taasifamee furmaanni akka argamu gaafachaa jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guddina Itoophiyaa keessa jiru kaasuun eda yoo dubbatan guddachaa jirra qaala'insa gatii akka dhaabbatu gochuudhaaf hojjechaa jirra jedhan. Diinagdee waggoota 7 dabran keessa weerara koronaatiin akkasumas waraana kaaba Itoophiyaatti tureen diinagdeen keenya miidhamuus haa ta'u malee jijjiirama guddaa galmeessaa dhufneerra jechuun miraakil yookaan raajii jechuun ibsan. Diinagdee Itoophiyaa keessa kan jiru jijjiirama osoo hin taane saffisaa fi qulqullina nuti fiduudhaaf yaanneen oliidha jijjiiramni dhufee jedhan Abiy Ahmed. Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Itoophiyaa ijji isaa akka banamu qalbiin isaa akka banamuuf carraa gaarii argate ifa isaaf ba'e hubachuudhaan akka dhimma itti ba'u hubachuun gaariidha jedhan Abiy Ahmed. Bulchaan Itoophiyaa gaaffiif deebii taasisan kanarratti diinagdee miraakil jedhan kanaaf agarsiiftuu kan eran yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984 hanga bara 1998 jidduu waggoota jiran 15 oomishaaleen gara alaatti ergamanirraa galiin argame doolaara biiliyoona 7.5 qofa ture jedhan. Bara kana waggaa tokko keessatti daldala alatti erginurraa doolaara biiliyoona 8 ol
argatteetti jechuun Itoophiyaan doolaara hammaaraa akka jirtu himan. Biyyi waggaa tokko keessatti doolaara biiliyoona 8 argattu waggoota 15 guutuu maal hojjechaa jirti jedhanii gaafachuun barbaachisaadha jechuun dubbata Abiy Ahmed. Barri kun yeroo jalqabetti bara Itoophiyaan itti dandamattuudha jedheen ture kan jedhan Abiy, barri kun bara dandamannaa cimaa taheeraas jedhan. Bara kana gubbaan waggaa 4, 5, 10 yoo dabalte Itoophiyaadhaaf ni gahaa jedhan. Gidiraan ishee dhumate jechuudha jechuun dubbatu bulchaan kun. Abiy Ahmed biyyattiin waggoota 15 darban keessa oomisha bunaa gabaa biyya alaatiif dhiyeessitee galiin argatte doolaara biiliyoona 3.5 akka turee fi bara kana waggaa tokko keessatti doolaara biiliyoona 2.5 kan ta'utti gurgurteetti jedhan. Kana jechuun waggaa 2 keessatti doolaara biiliyoona 5 itti yoo gurgurte kan waggoota 15 keessatti gurgurte baay'ee caala jechuudha jedhan Abiy Ahmed. Haaluma wal fakkaatuun waggoota 15 keessatti galii gurgurtaa warqii irraa argame dorgomsiisuun doolaarri miiliyoona 508 alatti erguurraa argame akka turee fi bara kana ammoo doolaara biiliyoona 3.2 argatteetti jechuun guddina ajaa'ibaa galmaa'e kana miraakil jechuun ibsan. ከ84 እስከ 98 ባለው 15 ዓመት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ በ15 ዓመት ወርቅ ኤክስፖርት አድርጋ ያገኘችው $508 ሚሊዮን 508 ሚሊዮን በ15 ዓመት ዘንድሮስ በአንድ ዓመት 3 guddina kana fakkaatu galmeessaa haaluma wal fakkaatuun infleeshinni 30 irraa gara 13.5tti gadi bu'eera jedhan. Akkuma beekamu bara dabre mootummaan Itoophiyaa IMF walii galee doolaara ol kaasuun qarshii Itoophiyaa faayidaa dhabsiisuu hordofe. Humni waa bituu maallaqa biyyattii baay'ee kan laafe yoo ta'u kun ammoo gabaa irratti gatiin oomishaa akka baay'ee dabalu taasisuun himamaa ture. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee gaaffii qaala'insa jireenyaatii fi mindaa ka'aa jiruuf yeroo ibsan qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru wal qabatee haalli jiruu keenya bitaanis mirgaanis tuqameera erga jedhanii booda sababa kana namoonni qoraman ni jiru kanneen rakkatan ni jiru jedhan. Gaaffii daballii mindaa ogeeyyiin fayyaa yeroo dhiyoodhaa as gaafataa jiran ilaalchi gaaffiin isaanii dhugaa fi fudhatama kan qabu ta'uu kaasanii Abiy garuu ammoo kan isaanii addaa miti jedhan. Wanti kun baay'ee keenya kan tuquudha jedhan. Gaaffii mindaa kana furuudhaaf tasgabba'anii hubachuu fi yaaduu barbaachisaa kan jedhan Abiy gaaffii daballii mindaa kana kaayyoo siyaasaatiif kanneen itti fayyadamuu barbaadan mul'achuus kaasaniiru. Ogeeyyiin fayyaa gaaffii daballii mindaatii fi faayidaalee garaagaraa gaafataa turan. Gaaffiin isaanii siyaasa kamiinuu hidhata akka hin qabne ibsaa turanis bulchaa Itoophiyaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa biroo gaaffii ogeeyyii fayyaa kanneen kaayyoo siyaasaa qaban butataniiru jechuun himaa turan. Ogeeyyiin fayyaa gaaffii kaasaa turanii wal qabatee torbaanota dabran keessaa hedduun to'annoo jala ooluun gabaafamaas ture. Poolisiin federaalaa gama isaatiin ogeeyyii fayyaa 50tti dhiyaatan hidhuu beeksiseera. Abiy Ahmed ammoo bara kana mootummaan birrii biiliyoona 90 takka daballii mindaatiif oolchuu kaasuun waggaatti sanaa ol dabaluu akka hin dandeenye ibsan. Mindaan Itoophiyaa gahaa miti, mindaan kiyyaas gahaa miti. Bara kana hojjetaa federaalaatiif mindaan kaffalamu birrii biiliyoona 450 caaleera jechuun galii argamurraa walakkaan mindaadhaaf akka oolu himan. Gaaffii daballii mindaa kana mootummaan wacaan akka hin deebisne kan dubbatan Abiy karaa tasgabbii qabuun humna keenya yaada keessa galchuun yookaan akka dandeettii Itoophiyaa yaada keessa galchuudhaan deebii kennaa deemuu nu barbaachisa jechuun marii fi bifa gama hunda fayyaduun qofa gaaffichi furmaata akka argatu ይማኒሩ ሐኪሞች አስተማሪዎች ወታደሮች ፖሊሶች ሚኒስትሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁላችንም የደሞዝ ጥያቄ ያለብን በሰከነ መንገድ አቅማችን ያገናዘብን ምላሽ ይሰጠን መሄድ ያስፈልጋል ይሄን ጉዳይ ግን ከስክነት ከውይይት ከምክክር ከየት እንደምናመጣው ከማሰብ ውጪ መልስ አይገኝለት እንዲሁ በጩኸት ብቻ የሚያለስ አይደለም ሰክነን ማሰብ አለ ብንጮህና ብናበላሽ እናጠፋዋለን እንጂ አናለማው Oduuteenya xumuraatiin dorgommii miidhaginaa addunyaa gaggeeffame lammaffaa kan baate Hasan Darajjeetiif simannaan taasifame. Dorgommii miidhaginaa idil addunyaa Hindii magaalaa Hyderabaditti gaggeeffame irratti sadarkaa lammaffaa kan baate Hasan Darajjeetiif buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti kaleessa simannaan taasifameefii jira. Dorgommii miidhaginaa yeroo 72ffaadhaaf gaggeeffame kanarratti dorgomtoonni biyyoota 108 kan hirmaatan yoo ta'u Hasan sadarkaa idil addunyaatti
lammaffaa Afrikaa irraa immoo tokkoffaa ba'uun xumurte. Hasit wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee geessu kaleessa galgala ministeer deetaa ministeera aadaa fi ispoortii Nabiyyuu Baayyeetii fi Nafiisaa Almahaddiiniin simatamteetti jedhame. Simannaa sana booda bakkoota garagaraattis qophiiwwan adda addaa godhamaa fi akka jiru himameera. Ammaaf kan qabanne kanuma. Iiddi Arafaa, Iida Naga'aa kan gammachuu isiniif haa ta'u jecha boru wal argina.